Poolisiin Finfinnee yakka osoo raawwatiin dura ittisuun xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira. Asama harka fuune akkam jirtu. Poolisiin magaalaa Finfinnee bakka hanqinoota turan hubachuudhaan nageenya fi tasgabbii hawaasaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo kennuun karoora baafatee fi qo'annoo irratti hundaa'ee hojjechaa akka jiru itti gaafatamaan itti aanaan bulchiinsa poolisii Finfinnee fi ajajaan itti aanaan ittisa yakkaa Komishinar Toofiq ibsan. ሰው በቃ በሰላም ከቤቱ ወጥቶ ወደ ቤት መመለስ አለበት። ይሄ ላይ ነው መስራት ያለብን እኛ። Yakka hojiin ala raawwatamuuf itti gaafatamummaa fudhachuun qaamni yakka raawwate seera duratti dhiyaachuu qaba. Akkasumas gara hojiitti yommuu deeman qajeelfamni ifa ta'e jiraachuu qaba jedhan. ወደ ስራ ሲሄዱ ግልጽ የሆነ መመሪያ መደብ ሰጥቶ ነው መላክ አለበት። Tiraafiikni hojii gaarii hojjechaa kan jiran ta'us hirreenni tokko jiraachuusaa keessattuu dhimmi malaamaltummaa yookaan mataa fudhachuun ka'eera. ትራፊክ በጣም ጎበዞች ናቸው። በጣም ጥሩ ስራ ትሰራላችሁ። አልፎ ደግሞ አንዳንድ ችግሮች አሉ። Rakkoo kana hiikuuf yeroo yerootti wal gargaaruu fi to'annoo gochuun barbaachisaadha jedhan. Komishinar akka jedhanitti tajaajila poolisii hawaasaa ittisa yakkaa to'annoo tiraafikaa fi hooggantoota sadarkaan jiran wajjin haala nageenya yeroo ammaa irratti mari'ataniiru. Magaalattii keessatti yeroo tokko yakki kan mul'atu ta'uu isaa irraa kan ka'e sirna hojii jijjiiruudhaan yakki osoo raawwatiin dura sababoota yakkaa xiyyeeffannoo kennuun magaalattiin nageenya ishee mirkanaa'e uumuun akka danda'ame kan ibsan Komishinar Toofiq hojii fi adeemsa to'annoo cimsanii itti fufuun akka barbaachisu dhaamaniiru. Mana barnootaa keessatti sagantaa baasuun barattoota yakka irratti barsiisuu yakka irraa hirmaattota akka hin taane fi rakkoo yommuu uumamu akkamitti poolisiitti gabaasuu akka qaban hubannoo kennuun barbaachisaadha jedhan. ተማሪዎች ጋር ወንጀልን እንዲጠሉ የወንጀል ተባባሪ እንዳይሆኑ ችግር ካለ ወደ ፖሊስ እንዲጠቁሙ ትምህርት ቤትም ያስፈልጋል. Dhaabbatichi hawaasa hirmaachisuuf hojiiwwan ittisa yakkaa dursanii hojjetaman hedduun raawwachaa waan jiruuf miseensonnii fi hooggantoonni sadarkaan jiranis hojii ittisa yakkaa irraa sababoota yakkaa dursanii ittisuu fi balleessuu irratti ciminni itti fufuu akka isaan irraa eeggamu dubbataniiru. Furmaata barbaaduuf wal ta'uun hojjechuu fi namni hunduu ga'ee isaa bahachuu qaba jedhan. Marii kanarratti hooggantoonni hirmaatan hooggansi jijjiiramaa haaraan dhufe sirnaan eegalee kan jajjabeessan ta'uun ibsuun fuulduratti dadhabbii tokko malee nageenya hawaasaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaadhaan akka hojjetan mirkaneessaniiru. Yakki gufuu guddina biyya tokkoo waan ta'eef hawaasni rakkoo yakki qabu hubachuun yakka raawwatootaa fi namoota shakkisiisaa naannoo isaanii jiran eeruudhaan nageenya fi tasgabbii waloo eeguuf hojjechuun akka qabu poolisiin Finfinnee yaadachiiseera. Oduu wayitawaa bifa kanaa qabadhee akkasii dhiyaadhuuf yuutuubii keenya sabiskiraayib akkasumas tiiktookii keenya immoo fooloo laayik riippost koppii liinkii gochuun nu bukkee dhaabadhaa jechuun hawwii keenya yeroo hundumaati. Oduu faana kasiffaana ture ani qaxalee keessaniif tudha. Jalqabarraa kaastanii hamma ammaatti waan na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.